Kora kanatti irratti argamu baay'een gammade. Hundumaa caalaa dhaloota haaraa WBO arguu kiyya baay'een gammade. Jaallan har'a nu bira hin jirre qabsoo irratti wareegaman dhaba kana bu'uureessan utuu kan arganii baay'ee gammadu jedheen yaada. Kun kora arfaffaadha. Korri tokkoffaan waggaa 41 irraa ammaa ta'e. Kora arfanuu keessatti qooda fudhadheera. Yeroo kana miseensa hoogganaan ture. Kanaafini kora arfaffaa kana irratti dhaloota haaraaf dargaggootaaf bakka dhiisuuf keessa of hambise. Yeroon ammaa kun yeroo murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoof, dhaaba keenyaaf, uummata Oromoof. Yeroo uummanni keenya obbeekee ka'ee diina irratti bakka hundaayyuu duulaa jiru. Kan nurraa eegamu hooggana cimaa kennuudha. Waggaa gara 150 uummanni keenya garbummaa Abashootaa jala ture. Amma jalaa bahuutiif qophee irra jira. Isa qophee isa dhumaa kana yoo hooggana gahaa hin qabu ta'e rakkina biraa keessa seena. Jabaannee hajjennu fayyaa ta'an jedha. Oromoo taasifama, Oromoo maatii yatiin nadaga.